Maashaallah tabarakallah. Nyaannu aduunu ittiin gammannu ittiin bohaarru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni kabajamtoota fi daawwattoota Umurazaan jirra jirtorri amantii biraa qabdani. Viidiyoo kana viidiyoo YouTube kiyya guddaa irratti gadhiisee ture chaanaala jechuudha. Umurazaan Oroo jedhu. Viidiyoon kun turee jira. Garuu garaa naan qaxxee akka yaadetti naan laallamne sababa saniif akka ittiin bohaartanii asitti itti jedhee qoraan falaxaa jira. Maal abbaa isaa idaa barabbaasaa isiniin jedha. Erga qoraan falatee geesse ammoo asitti dhagaa midijaa qopheeffadhee oyiteetiyyaa itti lallaalaa jira isiniin jedhee mata lagaa jira. Maal jedhama naannoo keenyatti mata lagaa jedhama. Isinii galee oyiteen dhiqamtee jirti garuu keessa isii ilaalee qulqulleessee dhiqaa jira isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Viidiyoo kana like share gochuun namni hundi jechuun namni viidiyoon kun isin ga'ee subscribe godhaa. Subscribe odoon godhin biran dabrinaa isiniin jedha. Sababbiin isaa jechuudha akka subscribein isaa dafee deemee guddatudha. Asitti ibidda qabsiisaa jira. Namootiin gariin jechuudha marqii kan marqamuuni mukiin fufurdaa akkasuma immoo koboota yookiin namootuyyuu bobbaa warii irraa kan bahudha. Ani qabu waan ta'eef akkanuma huuruma tahee fi qoraan walitti guuree ibiddaan qabsiifadhee ka'ee itti qajeelaa jira isiniin jedha. Meeqa keessantuyyuu marqa beekaa anamoo marqa hin beeku kama godhaa jiru kama isin argitan kana garuu hamilee akkanaa taatanii fi akkasuma mutu akkana jajjabeessitan abdiin qaba. Itti aansuun ammoo erga ibidda qabsiisee bishaan maashina gallaa'inaa danfee jira. Daboollaa yookiin kurree oyiteen qabu namoonni tokko tokko YouTube kiyya jalatti kurree oyitee itti hodhadhu wixinee irraa naan jettanii inshallah itti hodhadhaa fedhii rabbiitiin garuu viidiyoon kun video magaafa saniiti garaana nyaatee jennaani natti toleena viidiyoo kanarra gadhiisaa jira. Itti aansuun bishaan maashinaan waan danfeef ammallee itti naqee ka'ee akka danfu oyitee wal fudhatee sirriitti akka danfuu fi kan dhiisuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan baay'ee isin jedhu keessaa ani jechuu isin jaalladhaa isin kabaja maaliif jennaanini na kabajuu keessanii fi namootiin hedduun jaalalaa fi kabaja addaanaa qabdanii ilaalcha addaanaa qabdanii aadaa duudhaa safuu qabdaa jettanii waan hundaayyuu hayaa qabdanaan jettanii du'aayinaa kadhadha akka rabbiin irra tursiisu asitti arcee gingilfataa jira. Arceen tuni garbuu fi akkasuma mootuyyuu qamadii boqqolloodha wal keessaa namoonni gariin naannoo keenya qamadii marqamaa jettanii arcee garbuu hin beeynu jettanii arceen garbuu faayidaa guddaa qabaa marqaa fi ni marqamallee isiniin jedha. Kan xaafillee ni marqama eeyyen dhugaadha. Namni harcee manaa qabu marqata garuu ammootuyyuu harcee kana nama biraatiif waan qopheessanii fi nama dadhabbii qabuu fi harcee walitti makaati hedduu bareedduudha. Bishaan kiyya erga danfee danfaa jira. Bishaan laalaa sooqiddatti godhaa maal jedha akkuma argitan kana sooqiddatti godhee jira. Maanka lamaa jechuudha. Maankan sooqidda kiyya baay'ee guddaa miti xiqqaadha. Asitti cilfaan itti godhataa jira isiniin jedha. Namootiin tokko tokko koomantii jalatti yeroo laayixee geessite barbadarra kaayii arraba ibiddaa yookiin ammoo ibidda boba'uusanii jala dhaamsinaan jedhaa turtani. Maaliif jennaanini asitti kuni koboota yookiin kosii miti. Maaliif jennaanini hin ho'isu dirqama haga takka cinatti irraa siisee baay'ee irraa siise viidiyoodhaaf isinitti as dhiyaachuu danda'a malee kaameraa irratti irraa siisee yeroo midhaan xiixusanii haga danda'e barbadama daardaarii itti jijjiiraa oyite haala saniini garuu ama waan marqaa jiruu fi maaltu danfisaree barbadaan qoraanii yoo suudhaamaa miree hin beeytanii hundi keessanuu yoon beeynillee asumaan baradhaa isiniin jedha. Umurazaan carraa isii jechuudha. Maaliif jennaan carraan isii har'a ka ibiddaan gubattu maal abbaa isa qabii jedhiinka akkana jedhi intalli waan jettu jabdu maayyuu isiniin jedha. Shamba itti jette. Kanaaf like godhaa viidiyoo kana yeroo keessanii share godhaa. Kana jechuun kiyya YouTube ni kuni akka dafee guddatee bakka guddaa ga'ee anis isinirraa gammadee isinillee narraa gammadan rabbi umrii waliin nu haa dheeressu isin jaalladhaa isin kabaja. Viidiyoo kana hanga dhumaallee laalaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Maaliif jennaanini YouTube ni yeroo tokko tokko waan addaatu jira laasama Allah rabbiin namatti hin dhiisini nama ila argitanii amma ibidda cinaa garanaa malee hin jiru cinaa garasiitiin hir'isee jira jalaa jechuudha. Koomantii jalatti akka marqooyitee irratti hin laaqimmoo marqooyitee irratti dibinnaan jette hin beeku waan ta'eef hin harkaa laaqama garuu ammoo maashaallah waan jedhu akka hin beeynee fi sun ammootu maashaallah tasirri beeytotu akkasanaan jedhe. Haa ta'u malee marqi kun baay'ee marqamee waan isin ajaa'ibaa irraa gaafa san sirritti nyaatamee namayyuu afaan walanqatee baay'ee gammadee hedduu jechuudha gaafa jalqaba buddeena godhullee akkasuma gammade akkuma marqaa sanitti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo argitanii ibidda hir'isee barbadaa irra kaa'ee jira. Kanaaf warri koomantii akkasiin laaltan akkasiin yaaddan
yaada keessanaaf laattan hedduunaaf galatoo markitee amma argaa jirtan fakkaatee adda duba dadaan barbadarra kaayata sirriin laaqaa deemaa jira oyitee bichaan cabsii yaa Zubaydaa. Eeshi maal isiniin jechuu danda'are namooti hedduutu iyyuu waa'ee wandoo nagaafataa jirtanii wandoo akkamitti eessatti ka jettanii fi YouTube kiyya guddaa irratti qabadhee isiniif dhufa asiin ammootu iyyuu like share godhuun viidiyoo haga dhumaa ilaala marqi kun bilchaachuuf sa'aatii 2 fudhatee achi booda immoo dhadhaa qorii keessa dibeetumaanii marqa baasee kan itti fufu ta'a haa nyaannu haa dhuynu hanga dhumaa ittiin bohaara like share godha.